nama amantii ufiitiif kabajaa qabu nama maatii ufiif kabajaa qabu nama haadha abbaa ufiitiif kabajaa qabu akkasuma ammoo nama isuma sanuu kabajuu danda'u barbaada amantiif kabajaan qabdu namaaf kabaja hin qabdu qeerroo akkati argitu san daraan nu daladame nurra daladdi mana keessatti wallahi namatti fakkaan akka sareetti nurra laalti followers nammoo bu'aan qabu yaani nama akkasiisan mush obboleessa kiyya hawwu miti nama beeku finaa'u በጣም ጃለዳ በጣም ጎርሴራ አማርፋንስ ንሂማ ገሩ አሞ ጎርሶ ከየናን ነገቱ ናን ሁዋቱ ዴባ ሃሳውን በርባዱ ወላሂ ሃሳውን በርባዱ ማሲያና አራቺስና አነ ምንማ ኢልሞን ተላደለሩ አንስ ነማ ኩኖ ገና ወጋን ከፈሻኒ ስኒ ገለ ኢጆሌዳ አዳሞ ሂሬ አርጋደ ስኒ እንጀዴ አርጋደ ጀዴ ዋን ገመደ ኦፍቱሉን ወጋ ኩለሸኒ ከሲን ኮልፊሲሳ ዋን ኦፍቱሉን ቀብ ዋን ኦፍሳዱን ቀብ ሪስኪን ሂን ዱፍቲ ሂን ታርቲ umrin kee kudha shan gana rizqii hin dhufti hin tarti garuu ammoo bultiilleen gaha garabbii wasiin jedha waliin jiraat ammoo tu waan hiree namaa keessa galuu hin barbaadu wala ana inena laraase maaruf wayyo yoo family isii jiraatan mucayyoo tana yoo dhugatti yaaduu dandeessan taate mucattii tana fuutanii hawwiimaa kana goote namu maqasiiti shaqqalachuu irra deema maatii isii soqa family isii nunga family isii baranne family isii kabajaan kennina santurra bareedana fakkaatan falli jiru achitti namu mana ufiit anis dhufee mana banee wallahi guyyaa hin dalagadhaa jedhe kun akkuma miidiyaan argitan nama kuma sadii akkas nalaala wallahi commentiin eessa kun kana mataa nagara galchan aaree irraa bahee fa itti deebi facebook han seene irraa bahee itti deebi sababni isaa ajandaa hin barbaadu dalagachuu barbaada ajandaa isii goolabuudhaaf kana achitti mucayyoontu ajandaa kireeddi gootee namoota wajjin mari'attee akka ajandaa nutti hin finne yoo barbaadani hawaasa maatii isii yoo taatan namni anan fakkeenyaaf osoo waa balleesse osoo waa badii hoyi godhe family qaba beetanii abbaa manaa kiyyan himanii abbaa manaa kiyyoon dadhabe maatii kiyyan naa himan isin abbaa manaa hin qabdu miti maatii isiitiin himanii maal jedhanii gorsanii dhiisan achitti ammoo akkanatti namu ajandaa irraa godhan maasiyaa irraa harataa deemu jira kan hin qabne amma mucayyoon jechoota safuu eeggate intala dhiira jala kanaatu garuu quuftu nama dhiira jalatti waan hammanaatti nama hajamu miti quuftuun dhiira hagarraa beekuutti nama dhiiraa mana keessa galuun jira sadii namni dargaggeessinu sadiitu akkam na bira jira namooti na bira dalaganillee garuu ammoo nama dhiira kan akkana gara galtee baalagummaa ofirra laal kaabbaan qabu waan biraati isni galee nama ofirra akkana gara galteeti waata akka hin ilaalle irraayi amalli isiin qabdu kabiraati ijoollee baalagee miti hamma ammaatti irraa kakadhamcayoon tun nama qaama fayyaa ofiitiin jiru wanti isiin qabdu baay'eedha kanaafiyyuu maqaa namaa balleessuu waan hin argine gootanii maqaa nama biratti baasuu isinii galtee ka isiin qabdu dhiiftanii ka isiin qabne irra hin kaa'inaa achitti amalli isii kabiraati wanti isii itti himtan kabiraati dhugaadha istaayilii badaa qabdi istaayilii badaa qabdi yeroo na bira dhuftu mucayyoon tun salaata yennee jibbaanne malee gaafa irraa gale udu'aa qeerroo hin lola salaata naman salaane udu'aa dhuutaa ije udu'attee fateettiin garuu ammoo baalagummaa isi irraa himtan san hin qabdu ajandaana jalan godhana dhaqaa qeerroo bira abba qeerrootti kennatanii miti dhaqaa qeerroo gaafadha qeerrooni nuu kennii mucayyoo jedhaati karaa seer qabeessa imbaasii irraani fuudhee isinitti haa kennu viidiyoo isinirraa dalagaa haga hawwiin obbira teessiftee kana teessiftan jedha barnu nama fakkeenya miidiyaa irratti illee dalagatu dhumnee beeksisa formishin hojjedhu jennee guyyaa takka kadhannee siin beenu hin gaafannelleedha si hojjedhu jettee kaameraatti qabdee turte gaafa tokko makkaa deemu jettee malee balaa buustee iyyitee jennaan daamatti afaan qabee bakka dalagaa kiyyaa geessee ture garuu viidiyoo si hojjedha jennaan hin barbaadu hin fedhu naan jette hin fedhu jedheen na gaafattee jennaan mana keessatti oomisha hojjedheeti wanni jedhu qaba si beeksisu hin barbaadu du'ee sagal hubadha malee jenne hin dinneen maaliif nuti irraa fayyadamuuf osoo hin ta'in bakka isii fayyaduudhaaf online irra hawwiin hagamteete dalagatti
ما هجم تايتي لايفر هجم تايت دلقة أنا من بيتني بيتني ما نتي ما هوين دقيقة ما كتوري مي أونلاين ركنا رتايس نولي أسر ميديا رتاي يسين دلقة أنا نما لفت عرب فانا دلقة زيتي كوبيسة وهند كوبيسة سركم وفتا كوبيسة نجاد مسين الرافرة تسني تو فتا سر نما سركب تراي دبي راجل فتى بكا راجل فتى نما جملة غرغرة تراي أني كان هم برباد الرا أرجع دم سوق أبنا ده سوق هي كذا غرغرة ده إجولة نبره هجتها أما مجايو زارا أنا من سير الله هجتها روح عمري قلبي مالتاد يه ماما كنا فيو أمو إسي وانتي باسو فلتاني سيران حاساني دلقا قلتو gara siyo nyaate fudhadhaati dalaga galcha nama dhiiraa kana asa ana mootu dubartii wallee godhuu hin danda'u wallee gochuu hin danda'u arraba qofa qaba hamma jaartii namaa ta'eetti an jaartii namaati wanta godhu tokko iyyuu hin qabu ana fakkeenya quuftuu qeerroo geemii kana taphatte taanaan achuma hawaasni malatti haadha'u jedheeni malatti nama osoo dhoosifte jedhee gaafadhee tureera sababni isaa tokkoffaa teepi jettani kunu hammana ga'uun deemti isa kana sagalee duubatti bantee dannas kaamerii live irratti akkasin argitanii video irratti akkasin argitanii nacinaa irraani araba gala nabiraa irraani araba namoota abbaa mana nu kireessetu irra gala azbiraani nutu bulu achi bira ijoollee bura achi aanaa ammoo nama nu bira hojjetu bulu achi aanulle ollatu jira isni galee kana hunda quuftu gorsee naa dhaga'u ditte maaliif quuftu sagalee qaqqab gizee hunda itti aara live irratti sagalee qaqqab aramni asii hin rafti dalagaa qabani jedhee wallahi gorsuu miti itti fixadhee mucatti iqaama matana dalagadhu dalagaa mana madaamii dalagadhu yoo lakki dalagaa mana madaamii irralee hojii mataa keetii dhageettii qabdu kanatti fayyadami dalagadhu jedhee itti dhiise ijibbal ammoo saamuna kana fadhiyoo tana maal goosini fakkaatu sagaleen na ijibbaachisa jennaan story bakka mukayyif ninjira jira bakki meeshaan itti dabbarreeru meeshaa kunoo shaanxota adda addaa bakka sanii meeshaa asi guurii baqqaamee asi live gali gizee namni rafu gizee asi aramni raftuu jedheen meeshaa sa achi guurte achi keessa rafti lakki achi keessaa bayi jedhee achi debbaa isaan makara kootu quuftu nyaata qoonqooteeti nyaadhuun anaa makara dai kana hunda maala hawwiin maala gootu wallahi ilmooti usi isinuu usaa amma achi isinuu usaa isinuu cadhisaa deema kana laalu jibbitan deema bilooki nyaadha dhugaa ndee maaliidha nama kamiyyuu yoo taate anis koomee kiyyarra jiraadha isinis koomee keessan irra jiraattan dhugaa namaa osoo beektanii isin istaayiliin isin adeemsisii yoo isinii tole deema uffata dubartii uffadhu jechuu fi nama imimmaan boo'ee isii kadhateeru raayaan garuu boocha ani imimmaan isii kadhadhu sanii abadan nama naa dhaga'u miti istaayiliin kun kanaa maa ji'a sadii an faana rakkataa ture isintu faana rakkataa ture ji'a sadii daa'imti tiyya duuduu dhalatu ji'a torba qaba yoo hirriba nagaa hin rabne taate daa'imni maal akka taatuun beeytan daa'ima kiyya irratti wacii tuun illee xiqqoodha irratti wacii daa'ima amaanaa na bira jirutu jira daa'ima san irratti wacii amaanaa iyyuu baachuu dadhabee ofirraa galcha guyyaa kana dhufeera hawwiin rakkoo narraan geetteerti jetti miira keessa jira dhugaadha eenyutti madhaan isinittu qabura miidiyaattu qabee fide miira naman hubattu fedhii naman hubattu dhaqaati qeerroo kana haasa ankalas dhimma si waan na jala an dalagadhee jiraachuu barbaada jireenya barbaada ajandaa hin fedhu kanas jireenyummaan tiyatu ananaa ol anumaa ol warri koomentii barreessan adda mucayyoon tuni wallahi gandasii hin beetu wallaggaa shawaa arsii bakka feetaa taatu rakkoo takka qabu namni tokko nama ta'u qofaan jala nama ta'u qofaan kabaja gandummaa keessa samitti gara feetanii garagalchaa hundu oromoo miti amaara haa ta'u tigiree haa ta'u nama sirrii yoo ta'e nama san ni jaalladha
namni nama ta'uudhaan. Ummata wallahi aarsitanii nan aarsina. Osoo tokko keessan taate wallahi sobdu isintu sobduudha. Guyya takka ofirra namni bulcha mana bulchuu hin jiru. Boru maal jette quuftuun jedha yoo arsii ganda waliin nyaatifne hawwiirra rifeensa buqqisaa. Tokko ammoo ka fayyaa hin qabne kireeditii hawwitutti baasee akkas godhee maallaqa irraa bafte leesh maallaqa sii baasa an guyya takka waan isiin argatte jala deemee hin beeku. Hatta waan isiin binne fakkeenya bilbila 2000 waan bitattee turte 2000 akkasiin. Wanni faana itti finne habiboche maalini risiitii faana bira jira risiitiin. Yaani nama waan nama tajamu miti. Yoo dhabe nama kadhatu. Dhabee yoo jedhe nama miidiyaa irra ba'ee kadhatu odoon taane nama mana kiyya keessa jiru nama natti dhiyaatu irraa deemee ba'ee liqeeffadhee nyaadhee dhuge kafalu. Yoo hin barbaanne kastamara qaba kastamara gee bilbila irraa liqeeffadhee nyaadhee dhuge gaafa argadhe deebisaaf. Maalan banabboo. Shabaka isinii miti ka guuteef ji'a lama sadii na bira turte kana. Ji'a lama sadii ka akkasi bar shabakaa kiyyaan birri kiyya narra iyyaa turte kiraan mana. Waa hunda kana hunda laakoo namaaf ta'e garuu warri miidiyaa kuni wallahi waan argitanii naasana cubbuu rabbiif illee sodaadha. Namni rabbiin sodaatu, namni cubbuu sodaatu, dhaqee waan arge nama jalatti hin barreessu. Hinaafa maalirraa hinaafa? Kadhachuurraa hinaafa? Kadhachuurraa hinaafa? Fayyaa dhabaachuurra uduu fayyaa qabu hinaafa? Quuftuun eessa jirti? Quuftuu eessa jirti? Dhaqaa fuudha. Dhaqa eessa jirti? Fuudha eessa jirti quuftuun? Wey. Quuftuun bara hireetii yaamte anama hireetii daamate waggaaf ji'a torbaa. Dandai qabadu eessa bakka yaani mana keessa bakka ofii feete ollaa deemtee bakka feete bashannantee nan deebiti daama waggaa takka abjaa torba waan godhi jedhen gootu quuftuu waggaa 19 keessa jirtuu miti. Osoo warra hin jaaladha jettan kana fidanii manuma keessanitti ji'uma takka yookaan guyyaa torbee tokko haraqaata na bira akkaataa amma adeemsa na bira turte kana hin bira turte jettanii ufuma keessa xiisammuun isiin jedha. Miira keessa nan galchina dubbachuun barbaadu hamaan akka fankee keessaa ba'uun barbaadu. Nama waan gaarii gochuu godhuu dadhaban cadhisuun boqonnaa sammuuti. Namni cadhisa najaa jedha Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam. Cadhisaa hin jiraanna jiraachuu feena. Miira keessa akkamitti hin galle cadhisuu warqii. Noora edaayitti isin hamatarra warqaatarra. Sodaa ke nu dhufee beekte gara. Diitaa fuusu akkuma isin fuudha sani diitaa letti fuudhanaan jaara. Inshallah. Haye galata. Waan hin hamne dhugaa qabdanii qo'a. Maa silkiitti deebi silkiin maali?
nakennitanii silkiin kamaaliiti shabaka irraa cufadhe isinii galee tokko of kabachiisuma amma nyaata isiitiin miidhuun barbaadu takka bakka isiin raftu dhoggachuu hin barbaadu lama achi amma shabaka kee tokko jedhee hojii eegalee irraa cufu maal badiin kee eessa biraa koomentii barreessa shabaka irraa cufe ajandaan barbaadan ajandaa yoo barbaade maa yoo ajandaa sanatiin jemmaan rakkoo qabaate sababni irraa cufeef tokkoffaa namni arrabsaa mucayyoo tan akkana xamadanii qabaniiran osoo amma isii arrabsan kana akkana isii godhan kana miidiyaa kanarratti argiteetiin jette booda yookiin gandaaf ganda arrabsuu dandeetti waan biraa dubbachuu dandeetti gatii kana ta'eefu haga ajandaan kun dabaruufi guutumaan guutuutti kalee akkuma miidiyaa gubbaabuun insiifan godhattee dhiisaa jetteen irraa dhiisaa naan jennaan xayyib quuftu koo waa nyaadhu jedheen indiddi quuftu jedhe na jala awwaachuu dide bilbiluma ofii bakka biraa dhokattee fa bilbila waan biraa gorogoruu jammarte achi booda silkii isii nu amma beetani wanti isin hubachuu qabdan nu birrima ankaawuntii isirraa badesanu ofii isiiti ankaawuntii biraa irratti dabarsitti shakkin baqa mee takkaasirraa of laali ajandaa keessaas bayyenne bilbila irraa fuudhe bilbila irraa fuudhe kaleessa irraa fuudhe maalii fi arraba namaa kana yoo isiin amma fakkeenyaa fi mucayyoontu yoo namni isii arraba qeerrooleen irraa fuune wallaahi anatu irraa fuudhe amma yoo namni arrabseetiin jedhe arraba kana argitee yookaan mana na jeequu dandeetti na iyyuu jeequu dandeessi hattan ollaa faana galaa ollaa iyyuu jeequu dandeetti gatii kana ta'eefu haataas gabbooytu namooti isii soqaa jirtan haataas gabbooytu hattan haga nu ummana keessaa isii jibbinee akkana ta'aru kanaayyuu akkana teettee nu dhageettu mana dhagaatti na bira jirti haa dhageettu achi kan miidiyaa irraa kana jechoota waan isin hin qabne fa irra kaa'aran fakkeenyaaf warra miidiyaa kanarra jirtanii olittu natu isii beekaan mucayyoon tun baalagee miti baalagummaa isii isintu beeka ani hin beekurra maaliif yoo xiqqaate dhiira faanaallee turtee na bira dhiira mana keessa jira hin qabdu kana hunda yoo agarteetiin jette matatti ol fiiguu danda'a namni guutuun luka takkaan ol dhaabaara mucayyootan achi sanirraa ka'eeti quuftu bilbila as kenni ofitti deebi taas gabbaa'e gatii kanaaf irraa fuudhu maal irraa barbaadame maal irraa feeta maaf barbaadame bara yoo isin miidhamteetiin jette isinii miti tokkoffaa osoo mucayyoon tun bilbila kana miira keessa qabattee kaatee elektirikii cabbatte isin tutti gaafatama isin tutti gaafatama naan jemmee naa deebisaa osoo mucayyoon tun baatee adada isin arrabsitanii shaaraa gubbaa baate isin tutti gaafatama naa deebisaa osoo mucayyoon tun gaafa tokko ofuutee turte ganamaan kaatee sababa geemii kanaatiif jettee adaasii ajandaa kireediit gooti holladhee nafti kun haga wallaahi mataan nagara galuutitti akkas ta'eetiin jedhe isin tutti gaafatama itti gaafatamtanii naa deebisaa san irraa mataan na cinqee mucayyoon tun maal taati jedhee wanni sammuu kee taftiisha gochuu irra bilbila isii irraa fuudhuu filadhe irraa fuudhee yoo ta'e mistira isii ilaalu miti mistira namaa ilaalu naaf hin eeyyamu bilbila jaarsa kiyyaa harkaan hin qaban maal jane maal buusee maal kaasee bilbila qeerroo nama ilaalu miti ani wallaahi dhimma dalagaati yoo bilbila yoo kan namni an beeku yoo lama sadiitti bilbila achi booda hin fuudha achi booda dhimma dantaa isa jala deemee jaarsa kiyyaa qotuuf hin qabu hin qotu kanaafiyyuu of kabaja madaam kanaan irra itti deebis madaam kanaan jettan amma daamisiitii miti isni galee yoo mataa isin dhukkubeetiin jedhee yoo waan taatan dhabdaniitiin jettani san Allahu a'lam itti kenni jettammoo itti dhiisnaan jettamee koomee warri itti kenni jettan tokko barreessa warri itti hin kennini simiisisuu dandeettan lama barreessa ana danda'alle godhee hin danda'u bar
eega dalagaati yanarra na dhoggitanii jettan inaasa ittiin kenniniin lakkoofsalam itti kennin tokko ittiin kenninidha lama ittiin kenniniin lama itti kennin tokko lama warri tokko barbaadu ajandaa fedha guyyarraa akka ajandaan isinitti dhufu barbaadan bar ajandaa oromootiin gargaaran jira bainani tuman kennini rakko al ilale abo wallo leenca yo qabate leenca hada nama leenca baate dem leenca honda darbisi fatani rakko am bilbil rafu def tana male wan biraran qabbale wanti me ammo dura deba gargaratani jani gargartani namni mucatti mirga hin qabdu silkee sirrafu mirga hin qabdu silkee rafu ya Allah man nan jetterti mirga hin qabdu silkee sirrafu do kotu kati mirga ra qabdu tiken bloki nyaatu zulat kotu ti ati mirga ra qabdu tiken mirga ra qab ila mirga ra qabanan fana rakade anin deetu daa'ima yedalatu halkani guyya harriba radab isni gade ollaan araba haga gafa tokko gabbay kana arabsina michi tokko harriba radaban mana keessani isini mirga qaba yoo dandeetan koota furada mataa qabaati amma lokshina manazini erga makka mak jidda jirannan fakoota amma jidda jirti maalin ni benne bismillahir rahmanir rahim gana dubbi tana oftani gandum magalchu barbada warkum qaaqu qaanun qaasina biyan jalaba ani sanu live yisenu disera barcuma tiyayu kale sarra de fadera sanu yu akkataun dabe klasi eddo hirriba kiya til live galera wallahi minanachu me koy singarsisa wacha himbarbadu cinqi himbarbadu jede kuno bakkati hirriba rafutti asuma kunoti live kiya yu asigal salon yu taeti miti bakka itti qara live galutti galeti miti nge malta tanirta fay garas ni nyaddo wallahi cingin fedon nan cingina an ma kan nama to gofana qaaqan barbado trenya barbadan mere quftu sala gabbas biyana bar ummata kan fana jirana manyitaati jira hojjati sala gudda sa oso qabu kilasonni heddun oso jiru bakkitto dio jedho oso jiru kilasi kiyatae mata hiyan baqaraha sala yo tae qa aso tae qa wan brati sanirra kila bakka hirba kiyatau jir mina anat nacho barcuma yu kilasi hirba kiyadde bise esa akka galum betani dur isiningal ju siyo galcho wamra matta surtani nugalchi ma hawin jirenan qayin qabdu sininjane nama agenda credit goda jiratu miti nama jiren bira jiren mataw fi jiratu kursi qoftu isintu bitefi
كرسي قوفتو سنتو بتافي مين نمان قوفتو بري جاتتا جافا برجامي كم إبا أفر قرطي جو لما نمدان جامي ننتبه سينا بري كان هركا فوق قوفتو جدني تري كم إبا أفر قسما بالله ولك أباني لينج أم بتاني مالك أسد قوفتو كم إبا لما قوف السيبا كم إبا لما كسي جلان باني كم إبا فرس أنكاونتر سياغا شنيسا سيبا يادا of jajib kau nang jette na berada kau itu dis يا جرنا أمبر وعمله آرو والله أكن عنيس نمال لفول كين آرو عمله تكين كبا وفي الرابيك لا نو مدام جرينا كيتي فاتس مدامير جرينا جراتو وفي كيتيف أتس مدامير أكمتي مدامي تاجدي فكينيا في جرينا أولانك يجراتو هلال جرين هريوتك يا جراتن هلال جرين مسانون تي جراتو هلال جرين متيه قفا جرات جرين تيه مالي جرين تيه قفا جرات اسني غري ايبلو اكزدي ايبلو اول ديبس ايبلو غد ديبس الراهلات بقى ان هوي دامي اي هوي تقفا هوي توفا منسيس اتشي كاي اموتو بوكو سنو اتو بوكو تبوكو نانجي تادا سينا ربسا كومنتي بربادن برفدا دي سينا ربسون بربادو ندي سين جالتا achi kaeti enu nini adunya kanarra namni qabeenya tokko fayin akkasitti of ilaal nama of jejo sontane nama beektu takka of ilaal bakka guddaa of kenna akka nama beektu tasan ta'uu danda'a nama guddaa ta'uu danda'a inshallah adda hiyyeetti dhaamti boru qabeenya horachuu danda'a isini galee boru jireenya bareeda jiraachuu danda'a boru hara baafachuu danda'a jedhee sammuu kiyya kana keessa seef godheeti jireenya adda jiraadhu kana jiraadhu ammo hawwinna mana argaa le jiraatu miti osoo na argaa uf jiraadha ta'e waan uffata bareedaa uffadhee miidiyaa irra mul'isee jiruu kiyya mul'isee ilmoo kiyya mul'isee jaarsa kiyya waliin bakka dhaqee volka'ee gattaa'ee mul'isee qabeenya kana qaba jedhee mul'isee of dhaadee rakkataa kana gargaare jedhaa akkas jedhee of mul'isuu miti nama jireenya dhokataa jiraachuu barbaadu isni galee nama cadhisee jiraachuu barbaadu nama yoo jireenyi tunna dabartee tinje hawaasa kiyya ittiin gargaaree uf gargaaruu barbaadu rabbi inshallah fedhi kiyya na haguutu ammoo nama yoo rakkataan takka na bira dhufte qabadhee miidiyaa irra ajandaa godhee ittiin fiiguu miti nama fooloo ittiin barbaadu miti rakkataa meeqa embaasii fuunee gargaaree manatti fuunee biyya galchineerra isni galee nama mi'eennu maraate akka sammuu ta'e jaarsa kiyya waliin torbee lama baannee mataa waliin shuunu jedhee dalagaa kenna dhiibneeti faana rakkanne ruqamna beeneeti miti karaa irraa fuuneeti namni ammoo na ajaa'ibu namootuma rakkataa baay'ee gargaareera biyya kana keessa eega dhufe aniyyuu carraa rakkataa ittiin gargaaru ka argadhe haga qeerrotti dabalame achi dura gizee kaan mana madaam ture achi ka'ee shariikaa ture achi ka'ee bakka biraa ture achi ka'ee yoo anuu rakkattuu ture anuun tunu rakkadhee miidhamee bakka kanaan ga'e nama na gargaaru argate nama na argaaru kana gargadheetiin jedhee booda rakkataa faana gargaaru jammare jaarsa kiyya waan inni hojjetu san jabeessuu danda'e rakkataan arrakkattuudha rakkataa kamiifiyyuu garaan laaf mucayyoo takka bichaa ajaa'ibsiifadha mucayyoo takka fidanii beektanii safaara gatanii riyaad irraa nu bilbilanii dhaqaa mucayyoo san fuudhaa aanu mucayyoo san dhadhee fuudhe birri dhibba lamaa fuutee wacii keessan jette nama rakkateen bira argitee mana keessatti waan nu jireenya keessa jiraannu argine ijoollee gara zuwaa duddaati maqaan isii Zeenabaa jedhamti na fakkaata wallahi riyaala dhibba lamaa fuutee naa kennite hin barbaadu sirraan fudhadhu jedhee achitti nama ajandaa file waa homaa kireedit godhu miti maraattu meeqa sirraa galchine miidiyaa irraa hin beeku wallaaltanii walaa na naarsina dalagaa irra oolee dadhabeera boyuuf deemaara dhanadha sin akka boy quuftuu fi dhibee wanni neessa jira
eenyu natti himaa bade ana. Muzammiliin fida. Muzammiliin gaafadha. Kuma shantama kuma bakka guddaalee isinitti qabadu. Kuma digdamaa isinitti qabadu. Kuma digdamaa yoo kenna ta'e isinitti kenna qooftuu. Laa wallaa qooftuun nagaa jirti. Bareeda jirti. Miidiyaa irra taasgabbaa'u si gaafata qooftuu. Isni galee quuftuu haa taasgabbooytu miidiyaa irraa malee quuftuu hin deebitiin. Maaliif haga na bira jirtu haga namni wayii itti godhamee bakka wayii godhamtee fudhattuu fi wanta takka bichaa gochuun barbaada. Loluunii barbaada. Fuula itti guuruu barbaada. Nyaata haa nyaatuun barbaada. Haa dhudhuu haa dhiqattuu haa raftu. Achitti ammootu jireenyi nama waliin jiraatu akkam akka ta'e haalaaltu malee achitti miidhaa takka nagaan haa galtuu barbaada gara biyya ofii jechuudha. Maatii ofiititti. Isni galee miidhuu hin barbaadu quuftuu. Daa'ima ijoolleedha. Nama umurii 18 akkasuma keessa jirtu. Kanaafiyyuu kalaas rabbi fayyaa si haa kennu nagaa si haa kennu ofitti si haa deebisu. Inshallah namni shaqaalaa godhattee maal shaqaalaa maal irraa godha biifti mana keessa otoo shaqaalaa godhadhuuti maal gocha miidiyaa irra sa'aatii 24 ta'etti hin argitanii laraase shaqaalaa allee shaqaalaa osoo hin taane gargaartuu jedhamti. Aniif gargaartonni kan koo garaagarummaa fi farqa waliin nyaannaa waliin dhunnaa hirriba jaarsa qabaaf gargar baana dalagatu gargar nu baasa yaani bakka ijoollee na bira hojjetu jaaladha baay'ee matakka jaaladha baay'ee matakka kabaja bakka guddaa isaanii qaba bakka guddaa akka gayan barbaadan quuftuu amma waan isii hojjetuuti yagoo sifadhuuf hin jiru quuftuu akka ijoo daa'ima tiyyaatti ilaala si jammar achitti gaafa isii amma hojjetuu kiyyastaa hojjetuu kiyya yoo taate niizaama na bira jiraate saa akkanaa hojjechuu qabda saa akkanaa boqochuu qabda saa akkanaa jiraachuu qabda saa akkanaa akkas gochuu qabda jennee fakkeenyaaf nama na bira hojjetu nama isin jedhee kabajjutu jira amantanii isin akkam nagaa hawwii kootu asken sanfuudhu jennee wal gabajen intala oromootu eessaa akka ka'e beeka eessaa akka dhufe beeka nama bakka ka'e beeku nama bakka hin kaane wallaalee miten nama akkamitti akka jiraatu beeku anan fakkeenyaaf daa'ima tiyya kingi kamaal biraa fudhadhe mucayyoo takka hojjettu jechuudha. Daa'ima kiyya naa guddiftee bakka naa jabeessite daa'ima akkam kaan gootee naa guddifte. Hedduu takka galateeffadha. Miindaa dabaluuf hin dandeenye mucayyoo sun na biraa deemteen hin bilbilaaf akkam nagaa jirtaa fayyaa keetii haalli jiru maali ijoolleen koo nagaa jira ijoollee koo jettiin maaliif kabajaa isii qaba kabajaa naa qabdi guyya takka wali buun hin jiru. Isni galee wallahi guyya takka nyaadhu nyaatiin dhudhu tiippi na biraa qabdi gaaf qabaadhe gaafa gammadee gaaf dalagaa naa qajeelta tiippi kennee fi gaaf dalagaa naa qajeelta itti dhiisa. Achitti namni nama ta'e qofaaf kabaja nama ta'e qofaaf jaalala. Nama kaleessa rakkatee rakkoo keessa dabaree nama kaleessa mana madaam hojjedhee keessa dabaree isni galee ammootu asuma wanti isni dhaamuu barbaadu. Ijoollee Oromoo taatanii namootiin carraa gargaartuu qabaachuu qabdan. Gargaartuu teessan fakkeenya akka suuqii hojjetu anam ijoollee na bira hojjetan keessaa humaal gorsisni fakkaata ijoollee keessaa mana keessa hojjetan tiiktookii dalagaa waan hojjetan ni jedhaan. Tiiktookii hojjetadhaa fooloon isinii gurguddata hojii yoo ragaa bahuu dandeetti ijoollee na bira daladdeertu baay'eedha yoo xiqqaatan. Tana bira jirtullee ragaa bahuu dandeessi. Hojii hojjetadhaa. TikTok hojjedha sa'a yeroo keetii TikTokii fayyadam booda ammoo osoo hojii mataa keetii hojjettee uummatteetiin jettee hojii bareeda hojjechuu dandeetta akkas ta'uu dandeetta jedhan ijoolleen suuqa keessa hojjetan ammoo arra hojjedha adhinaa boru isin ofii keessanii jabaattanii hojjetan yoo hojii keessa irra goobas taataniitiin jettan ofii keetii mataa keetii dhuunfaa keetii banattuu hojjechuu dandeetta ati jabduudha jedheetti hima jabummaa isii maaliif hin hojjeta hin danda'an boru hojii mataa ofii uummatanii hojjechuu danda'an. Kanadha isaan na jala dalagan boru ammoo an isaan jala dalaguu danda'a addunyaa dawwaara. Isni galee addunyaan tun garagaltuudha. Fakkeenyaaf hojjettoota 10,000 kafala. Nam 10 jechuudha. Isaan hundinuu ka addanu baas wanti tokko hin jiru waliin nyaanna waliin dhugna wallahi I love you. Nama tokko bichatu araban na bira dalaga.
achi ka arabaasa osoo naa danda'ame bakka namicha arabaasan osoo ijoolleen teenya hojjettee barbaada. Sababni isaa dalagaa baratanii boru hojii mataa ofii uumanii hojjechuu danda'anii achi kaasanii ammootu waan bareeda hojjetanii ofii isaaniitti of jijjiiranii waan guddaa gochuu danda'an. Isini galee waan guddaa hojjechuu danda'an. Gaafa sanii rakkataa Oromoo tokko bishaan haalandii takka yoo bitan waan guddaadha. Waan guddaadha. Ammoo nama akkasitti amanu'an. Wallahi laazim. Fakkeenyaaf namoonni tokko yoo sarraatanya takkitti mana keessaa qabaata akkana nu kolarra osoo qalanii samii of dhayanantu jira. Wallahi ani nama rakkataa yoo ta'eetiin rakkaana ammataa kiyya rakkattuudha. Gaafa hojjenne araba faana meeshaa kan kaargoo goone kan akkasenne hojjenne araba sarakkarimne araba takkatti gizee tokkon torbaanii nama 30-40 meeshaan irraa buufatu jira. Arabni mataan araba achi bira finneeti gaafa achi galchine miindaa san hojjenne yookiin nan gaafa birrin 3,000 waan ta'e na taate haftee nutti haftuutu jira. Kiraama nama daamii gooneeti. Achi booda maali aniif qeerroo as keessa wanti argataa jiru abbummaa qabeenyummaa san malee. Nus hojjettoota isaanis hojjettoota sadarkaa hojii kennatu adda. Ammoo akka kiyya nyaachuu dhuganii akka kiyya kabajaa barbaadanii akka kiyya waan gaarii fe namoo akkas. Namni mana biyya Arabaa kana keessattus biyya keessattis ta'e maal ta'e sarraatanyaa fudhatanii obbiraa qabdan gargaartuu keessan mataa keessan irratti baadhaa. Kabaja. Anama gargaartuu yaa wallahi isin nama jedhee kabajuu qabaan. Leesh dirqama kabajaa barbaadan. Waan saba kee ta'an qofaa fi miti. Bari osoo anama fakkeenyaaf yoo gargaartu mana keessa takkitti na jalaa deemte ijaan lafan argu. Ija kiyyatu na bu'u akka ija tiyyaatitti. Anama gaafa mucayyoon takka na biraa deemtu wallahi mimmaan bu'u. Hedduu diyyaani namni ilmootee si guddusi keessaahu beekee kaa. Khalaas. Ammoo beektanii amala kiyya tokko keessa achi aarraan balaa kana buusu. Garuu ammoo garaa keessa waan namaan qabadhu rakkoonti. Ammoo namni yoo carraa rabbi isinii kennee qabeenya isinii kennee dalagaa isinii kenneetiin jedhe nutti of hin jajina. Warri feemasoollee nutti of hin jajina yoo nu argitan salaama nagaa nu gaafadha. Yoo sarratanyaa lama sadi nagaa seeraan nu gaafadha. Kabajaan nu gaafadha. Kabajaan nu godha. Wallahi isaan barbaanna. Amma namni tokko anama jiraami namni kenna tokko bakka maaf sarratanyaa qabaachuu akka waan addunyaa tana guutu rabbi wanti qabeenya nu dhoogateef ijoollee kenna nu kanaaf boonaan jiraatina yoo abbaan manaa siree takkitti algaa gaarii biteefiitiin jedhe algaa gaarii biteef sanii bakka akka waan addaa godheef algaa san fiddanii viidiyoo qarrastanii nutti gadiin dhiisina jireenya bareeda uteela qabattee yoo bulaa jiraatu uteela kee gaditti dhiisin atis miira nama kamiifiyyuu hubadha. Namni sun yookiin osoo danda'ame bar ijoollee mana madaam keessa hojjettullee akkuma nu jiran akkuma waan keenya dalagannu kana dalagattee sa'a feete raftee sa'a feete ka'uu barbaadde. Kanaaf anquftu shaqala waan si godhu hin qabu. Hojiis yoo hojjette hojii hojjechuun kabajaadha malee salphinaa miti. Hundi keenya shaqala mana madaam shaqala hundi keenya hojjettoota. Hojii hojjechuun salphina hin qabu tuffatamu salphina qaba malee. Anquftu nama guyyaa takka wanta birana godin je buna mi aya way dafisti darbe buna na dafisin jan darbe shay darbe na dafisin jan firfiri mi ofto ay gofti firfiri randa laga na mici na ofisi na tokkosi na kulkullesi akasna ngodsi so ingosi fa of kiyatu nama na gargaru qaba achi alhamdulillah rabbil alamin obboleetiin jaarsa kiyya akka haada akka ilmo ofititti nama nalaatu qabdi nama warakatee nama kadhatu miti yoo barbaadeetiin jedhe ollaalle ollaa ajaa'ibaa qabu alhamdulillah ollaa lama qaba achitti nama tokko achi war nama rakkisu hin qabu yoo rakkadhee fi nyaadhu dhugiif yoo si kadhadhe malee sa'a kana ka'iitii hirriba kan keetii sa'a kana godhadhu yoo isiifisi lole malee guyya takka shaaworii kee galii ka uffadhu laayivii namatti wacini asiin nama rafara asiin nama rafara waan jedhee malee adda sirii waa hojjetteerti bilbila irraa fuudhee biraa deeme ijoollee kana dhawaa dalagaa ooltee hojiirra oolteertadha maashaallah walla yeroo jalqabaatiif ganama gizeen biraa ba'eera yoo hangalu kana hojii hojjetaarti achi nama akkas miti hawwiin nama dararuu miti hawwiin yoo xiqqaate guyyaa takkallee taatu zajaa sinii qaba zajaa wallaahi na dhiisa rakkataa gandi ofii dideetiin jedhu mucayyoo baalee takka eentu yaadata dideetiin jedhee nama ofitti qabee fuudhee galateeruun
nama gaafa mucayyoo takka warri amaaranii ayyarsaa faggattee achi fuudhee safara galee nama sammuu isaanii likki hojjan nama ofii fuudhee galeeru iyyanii maal ta'an dantaan godhu. Kana ammootu ragaa warri imbaasii qeerroo haalaan beeka of kabajaa. Mucayyoo tana namni nu qoobse qaraayyuu ilu maal godhe maallaqa kennee si jira jabaadhuun jedhee maal jedhee achi booda isatti garagalteen namni osoo hojjedhu jabaadhu akkas ta'e jettanii gorsitanii mucayyoon akkasiin bade. Osoo shaqaalaa kiyya godhadhee an hojii mana keessaa naa hojjechiisuu miti miidiyaadhaan kootu laayivii bilbila kiyyaan gal viidiyoo naa hojjedhu akkas naa godhu jedhee nama gaafatu miti. Rabbi rizqii nu haa kennu walla hunda keenyattu rizqii haa banu. Mucayyoo tanallee wanti akkas godhe daa'imummaa miti. Namatu duubaa erga malee quuftuun ofitti waan akkanaa taatii hin beekan. Duuba namni wayii jiraachuun oolu.